mootummaadhaatu dandeeysan. raayyaa ittisa miidiyaati. Hamzaan raayyaa ittisa miidiyaa keessa dalaga akka nama Harargeetti kutaa hundarraa jira warri raayyaa ittisa miidiyaa keessa dalagu si galee. Raayyaa ittisa miidiyaa mootummaa biyyattiiti. Abiyyi Ahmad paarlaamaa irra taa'ee haasa'u jira. Hamzaan namni hidhuu danda'u hin jiru. Ammoo akka Islaamaatitti olola inni amantii Islaamaa irratti oofaa jiru nuti ofirraa dhorkuu qabna. Hamzaa Ibrahim sana dubbiin. Laal ayaan xumurre maaliin xumurre? Hamza wanni inni dubbate hadiisa keessattis kaabaa uummata Itoophiyaatu jiisaa dhugumaa walii himuu turanii sani waanuma lafarra jiru dabbaal hin kaadini waanuma irratti barachaa guddanne wanni san itti amantaa yoo naan jette itti naman akka gaara mul'ataatti galatoomi tanaa seeniin bira dabu. Taammoo amma dhaadachaa gartee Hamza akkana goona akka gurmeessaan jedhutti uummanni musliimaa firraa akkana godhuu qaba. Namni akkana godhu ni jira. Garuu gootus namuma firraa yaada isaa dadhabaniiti isa ajjeesan jenna. Hamzaan goota ta'a jechuu oggisitti. Wanni beekuu qabdan. Goota maali? Ganneen dubbadha gurmeessaa. Wanni beekuu qabdan uummanni akkanatti Oromiyaan abba qabdi ta'u Oromooti. Araba if gootanii akkanatti xaarxar jettan kun Arabatti nurraani galtanii jechuu Oromiyaa keessa takka takkaan galatooma. Ati gareen Aliyyi Abdii si galee homaa rakkoo hin jirtu. Okay, gabaabsinaa. Ustaaz Hamza carraan keessanii carraa qofaa miti yaada qofa sirraan feenu waan kanallee osoo nu ibsitanii akka nama hundaafuu ifutti akkuma ibsaatiif akkuma yaada keessanitti waa hundatti nuuf uftanii ani gaafii waan amma waa'ee akka nabii isaan ta'ee fi waan kaabaa jaamte sanii fi dhalaan osoo lakki dhaga'i dabbal tanabiisaa Hamzaa Jaabir darasaa isaan gaafachaa jira bare gurmeessa Hamzaa gaafanneeti kan hundarratti akka inni nu ibsu barbaadna difama naa godhe maal Sheekh Hamid Rasaa maal gaafata gaafii lakki gaafata waan hin gaafatu naaf beekamaa rakkataa jedhis dabbal gaafii ammarraa kaaftee gaafii feete na gaafachuudhaaf firiidama qabda gaafii sadiin gurmeessaa gaafadha fayyaa ta'e ulfaadha ustaaza nabiisaa gaafadha ayye waan nabiisaa waan naaf dabbal khiyyoggota naaf gaafii sadi gurmeessaa gaafadheetiin manaaf gaafii kana abbaan fedhe gaafii na haa gaafatu gurmeessaa gaafadhu nama 2,400 irratti Hamzaa Habashaan raayyaa ittisa biyyaatu isatti kannee jette evidensii ni qabdamu kanuma firraa ragaa ni qabdamu kan lakki raayyaa ittisa biyyaan jenna Raayyaa miidiyaa jedhe. raayyaa ittisa miidiyaatu thank you waan kana akka biitiitti kannite waan kana uummataan jeeqi jette evidensii ni qabda ragaa gahaa haan 100% malee hayya as baase ragaa gahaa maali ragaa as baasa miidiyaa gubbatee paarlaamaa laale adeemi dubbi laal afaaniin migaa gurmeessaa keenyamma tana laalteen gartooti bar laalee arkuu miti olola ragaani qabda osoo namni isan tahin sigare osoo namni isan tahin yaadan fedhu evidensii ragaani qabda wanni erguu waggaa tokko obsimina beekara kana kanne jechuun nama 2,500 irratti maqaa wal balleessuun gaarii gara fedhe. Amantii Islaamaa maqaa balleessu jira Hamzaa Ibrahim maqaa balleessu maal ta'a? Amantiin jenne ta amantiitti deebina gurmeessaa amantiitti deebina habiibi amantumaa hin jenneen mootummaatu Hamzaa Ibrahim ergee uummataan jeequ jira waan jiru evidensii ni qabda ragaa. Evidensiin guutuudha. Hayi kana gede. Hayye evidensii qabatamaa natti as kan gaha haasawwan fadhu beekaa ragaan fadha. Haasawwa babbareedaa haasawuu dandeenya ragaa qulqulluu amantii dhiise amantii wal gaafanna. Go gurmeessaa go. Hamzaa Jaabir ati deeggaraa biyyiiti Hamzaa Ibrahim falmuu dhufte moo maal masala? Ani gaafii si gaafadhe qofa deebisaa naa kana. No gaafii miti gaatana olola. Hin qabdu gurmeessaa kiyya yoo hin qabaanne hin qabu naan jii rakkoon qabu habiibi. Aboo waan kanaan afaan isaa gaafadheetiin jira yaa maayisa. Hamzaatu siin je'e ani mootummaan ergatee. Eessa jira hokkoflee usee gaaf lama gaaf sadii waan kanatti kaase sii galee. Haya tole Hamzaan ni dhufa yoo an keessan jiru jee maal gootaati.
Ini kijibere moto nama amantirra kijiba kaayet kana dhugaa hima. Amantiitti deebina gurmeessaa kiyya amantiitti deebina abshir sodaate. No amma laal amantii waan inni amantii keessatti haasa'e na gaafatta. Okay? Ustaaz Hamza daf share godhu harufu bilbilee yamu Hamza sini share godhu fi garam lata Bilbiliyaa. Fidi. Yasin itina bilbili Yasin itina bilbili Hamza Ibrahim Hamzaan yoo dhufee oo jala taa'ee dhaggeeffatu ol ba'uun qabu. Laal waan gurmeessaa jedhan adeemu Ustaaz Hamza maqaa balleesse kun. Ustaaz Hamza gaaffii keessirruma ta'ee ololaaf bakka hin qabnu nuti ammaan tana gurmeessaan ololarra jira. Laal oggoota akka wayiin jaabibi. Ayya Hamza share godhaasi Laalani. Hamzaan waa'ee nabi Ciisaa irratti nabi Ciisaan du'ee jiraa kaja'u naaf inni garagara jira. Walii gallee ammoo haqa jiru irratti gaafa deemnu maqaa namni hin qabne maqaa namni quban hin qabne mootummaatu ergee uummataan jeeqi je'eenii akkana godhee ajanda ragaa qabatamaa kan mootummaan itti isa erge akkana uummata godhi je'een ni qabdaa. Kana yoo hin qabaanne oduu deddeemtuun dhagee bakka khalaas. Haqa jibban nama jibban haqan jibban beeyta. Siigalee? Jaabir dhaggeeffadhu waan takkaan sitti hima. araarsoo galti garam lata Alaal duraan rabbiin siin uummata fatanu jira beektee amma xiqqishooti gabsi. Ammaas Hamzaa bira dabartee. Gaamiiti ya deebisaa yoo hin qabaanne rakkoon qabu bira kun na gurmee kiyya abshir. Ansiin fatanu jira jinniin fatanu jira tanan jenne ragaa gahaani qabdaa maqaa namarra keesse. Ragaa bar paarlaamaa keessa maal godhu jirtan jee gaafa biyyi lolu sii galee dhageenya gaatana Hamzaa Ibrahim. Hamzaa Ibrahim maal godhu jirta jee loleeni. Hamzaa Ibrahim dhaggeeffadhu siifi nima Hamzaa Ibrahim akkanii fi takka gaafa dura inni dura mudawwara gube san inni wanni inni gube mudawwara gubuun rakkoon qabu bar sa kun wuccuudha bar. no ustaaz kun Hamzaan dhufee jira bari gurmeessaa namzumaatu naan jee jeerni Hamzaan dhufee jira Hamzaan akka isaan jeesni Ibrahim yoo nu dhaggeesse yaada tokkoon kanneen amma dhiyeenya kana miidiyuma tokkotti ol baatee yaada deebii fi wanni takkan kanneen galatoon. Laala wanni ni waan kana jeef jara keenya akkuma feenee yoo ta'a. Siigalee waan takka ta dirqii namarra namni dhiibuu takka fudhachuu hin qabnu siiga. Abba ana gurmeessa irraas yoo kaayan hin fedhu abbuma fedhe irraa yoo kaayan hin jaaladhu waan akkasii. Mootummaa ergatee maalee afi khijiba inni ulamaa irra kaa'u fi khijiba inni rasuula rabbiitii fi amantii islaamaa irra kaa'u mootummaa maaliif isa silaa dachii irratti hidhamuu qabaati. Sa ulamaatamaa sa hojjirtaati. Ulamaa khijiba nama barsiisu jira siigalee heediin salaatu ni danda'amti. Nabi Muusaan Nabi Isaan du'ee hin jiru tana khijiba barsiisaa jiranii jee ulamaa tana ammaati Hamzarraa dura dhageesse an aalima guddaa Nabi Isaan du'ee jee usii fiduun fidiyee aalima addunyaan guutuun beektu kan Nabi Isaan du'ee jiru fidi maal goota gideessan fidi gaa si dhageenyare kanatti deebina waan sarragaani qabdamoo bilaash afaanumaan akkana jette. Aboo tana raayyaa ittisa miidiyaa Hamzaa Ibrahim raayyaa ittisa miidiyaa keessa jira silaa qaala. Raayyaa ittisa miidiyaa ta'uu ragaan kee maali? Ragaan kiyya gurmeessa. Ragaan kiyya namni takkaffaa namni harfii hin beekne hawgaa amantii islaamaa. Yaa boota quraanaatii fi irratti deebita gurmee kiyya. Raayyaa ittisa miidiyaa ka jettu kana ragaan kee maali? Ragaan kiyya nama raayyaa ittisa miidiyaa kana laalteen gartooti Hamza. Baran ammaatis yoo raayyaa ittisa miidiyaati jee laalteen gartoo siin jee ni fudhatta. Ani haa hujiin tiyya yoo san fakkaatte hujii abbaa fakkaataa bara. Haa silaa qaaxalikki galchanii amma yoon akkas jeen siin jee yoo nama akkas jee atiin ni fakkaattiin jee akkuma na fakkaatte tokko yoon kee jee. Laal qabamuu amma dhageessisu silaa qaaxaa hidhamuu dhabuun isaatu akka waan kana seetaa bar laal amma bakka harinni deemaa jiru laal harinni deemaa jiru qofa yoo laalteewu kun akka inni isaan keessa jiru 100% ragaa biraa takka. Okay gurmeessaa kiyya taraayyaa ittisa miidiyaa jettu tana nurraa bira kooti. Okay.
Akkanuma maqaballeessiif jenne jaa. Amma wantoota inni jeetan irratti waan isa deeggartu yoo jiraate fakkeenyaaf amma ati Laalaan heeyidiin salaatan jechuus dhagaye. Heeyidiin salaatan jechuus isan deeggarota akka jee. Walii gallee? ayyee Nabi Ciisaan du'e juus isan deeggarota akka jee. Ammoo Nabi Ciisaan deebi'u hin jiru irratti naaf inni karaa tokko jira. Nabi Ciisaan du'e jaamuun isaa wanni jaamu kana hin beeku. Nabi Ciisaan gad deebi'u. Ulamaa'in kijiba nama Warri abumoota gettan abumoota eessi jira. Kanuma kijiba maqaa namaan barreessinaa namas. Ulamaa mee gurmeessaa waan si gaafadha. Sheekaa beeka ol bee Hamzaan hidhamuu qaba juusan Rabbiin footoo qaba jee kamirraa laaltaati. Hamzaa irra balleesse moo Sheekaa Roobee irra balleesse? Sheekaa Roobeetii irra balleesse. Duba Sheekaa Roobee Rabbiin gartee suuraa qaba jee asirraa haasa'u. Mooraalii Hamzaa anaa viidiyoo harkaa qaba dhagee. Anaa harkaa qaba. Mooraalii majlisa daballeeti Hamzaan hidhamuu qaba. Majlisni manaayya guddoo isaati. Eenyu ta'eeti inni? Ansan hin dhageenye tannee Rabbiin footoo qabu jechuusanii inni akkas jee jiraate jirri lachuutu si galee yoo majlisni Sheekaa Roobee faa ta'e yoo majlisni darasaa bocolaa ta'e mee Rabbiin nama isaan godhe inje achi deemanii haa hidhani Khaaliqaan nama isaan godhe. Ustaaza isaanumaa huina finxalaayyummaadhaan. Subscribe to Amma the Beat. Assalamualaikum. Salaam. Akkam jirtan nagaa fayyada. Gurmeessaa fi gaafii qaba. Gaafadhu. Gurmeessaa akkam jirtan nagaa fayyaa. gaafadhu dabintura. Akkam jirtan nagaa hoo? Raayyaa ittisa miidiyaa waggaa jettu saniin dhaga'u ture. Raayyaa ittisa miidiyaa kun kan siyaasaati moo kan roga amantiiti? Hunduma. Kan siyaasaati moo kan roga amantii irraa? Hunduma. Amma fakkeenyaaf raayyaan ittisa miidiyaa walitti dalagu takkaffaa hogga mootummaan siyaasaa takka gaggeeffachuu deemu waan mootummaa deeggaruu irratti ammallee olola facaasuu irratti eegale kana wanti dalagu ilaalcha siyaasaa mootummaa kanaa waan faalleessu. Piraayim ministeera keenya Abiyyi Ahmad ilma Oromoo isa miidiyaa mana federaalaa keessa dubbachuu ture maali mana marii keessa. Raayyaan ittisa miidiyaa akka jiru ni amana. Ammoo raayyaan ittisa miidiyaa hojiinsaa maaliin je hojiinsaa? Hojiinsaa warra miidiyaa kana shororkeessuudha karaa adda addaatiin. Hoggaa jettan. Haruma adda addaatiin si galee ajandaa darbanii waa'ee gandummaa kaasuudhaan waa'ee amantaa kaasuudhaan wanta sensitiif taate si galee akka uummanni hojuu fakkeenyaaf ammaan tana waan kana irratti wanni inni irratti hojjetu akkaan hin qajeeloo keessa dhageetti jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf mirga kaasin waan akkasitti maal dhageeffadhu. Amma Hamzaa Ibrahim wanni amma miidiyaa irra dhufee fi amma akka yaada kiyyaate kun si galee kun amma yaaduma kiyyaan haasa'u jira yaada nama takkaatti miti. Fakkeenyaaf amma dhiyoo tana Jawaar Mohammad karaa miidiyaa gamanaas dhufuun isaa tiktaak dhufee xiqqishoo ajandaa ta'uun isaa waan kana seetap godhanii warri tiktaakii no gaarma yaada kiyyaan haasa'u jiraan siin jeebar. Okay, haya ittiin adeemita gaafii haa fixadhu takka gaafii itti biraan naafi. Namni kun akkuma ta'etti sanuu haa ta'u. Raayyaan ittisa miidiyaa dhimma siyaasaa biyyaatiin wal qabatee warra amma aangoo irra jiru kana ittisuudha. Akkasuma amin. Sadis ta'uu olola adda addaa facaasuu shororkaa